Sadarkaa biyyoolessaatti jedhees sadarkaa magaalotaatti dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa kanneen argaman boqonnaa dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa marsaa afuraffaatiif hojjetamaa jiruun hojii dhalootaaf ashaaraa isaanii kaa'uu cimsanitti fufaniiru. Biiroon Kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Finfinnees hojjettoota dhaabbilee itti waamamtootaa waliin paarkii indaastirii Boolee Lammiitti sagantaa dhaabbii biqiltuu gaggeessaniiru. Hoogganaan Biiroo Kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Abdii Tsaggayee gama isaaniitiin odeeffannoolee hawaasaaf hojii dhaqqabsiisuun gama fakkeenyummaa keenya gochaan agarsiisuu qabnaa jedhan. የኮሙኒኬተሮች ኃላፊነት ፋይዳው አንደኛ ህዝባዊ ቅስቀሳ ማድረግ ነው። የችግኝ ተከላውን ፋይዳ itti gaafatamummaan ogeessota kominikeeshinii inni tokkoffaan uummata kakaasuudha. Faayidaa biqiltuu dhaabuu hawaasa hubachiisuudha. Faayidaa ammatti qabuu fi gara boodaatti qabu hawaasa beeksisuudha. Hojii beeksisuu fi hawaasa kakaasuu kana gochaan mul'isuuf har'a biqiltuu dhaabneerra. Misoomni magariisummaa amma hojjetamaa jiru galma badhaadhinaa biyyattiin qabattee jirtu milkeessuu keessatti gahee guddaa qabaachuus obbo Abdiin himaniiru. እንደምታውቀው የአረንጓዴ አሻራችን ከተጀመረ 4ኛ ዓመታችን ነው። በዚህ 4 ዓመት ውስጥ ዋናው የ4 ዓመቱ ዋና ግብ ቅድም ምናልባት ማርክ አርገኝ ከሆነ akkuma beekamu dhaabbiin biqiltuu erga eegalee waggoonni 4 darbaniiru. Raawwiin keenya waggoota 4 kan bu'uureffatu galma waliigalaa biyyaalessaa irrattidha. Galmi waliigalaa biyyaalessaas biyya keenya sadarkaa badhaadhinaa olaanaa irraan ga'uudha. Galmi badhaadhinaa kun lammiileen biyya keenya jireenya gaarii fi biyya magariituu keessa akka jiraatan kan taasisuudha. Hojjettoonni sagantaa dhaabbii biqiltuu irratti hirmaatan gama isaaniitiin biqiltuuwwan naannoo paarkii indaastiriitti dhaabaman faayidaan isaanii olaanaa waan ta'eef kunuunsaa fi eegumsi gahaan taasifamuu fi akka qabu dubbatanii jiru. አሁን ለአራተኛ ጊዜ ነው እየተሳተፍኩ ያለሁት። ያው ከዚህ በፊትም እንጦጦ ፓርክ yeroo arfaffaa fi kanneen hirmaachaa jiru. Kana duras paarkii Inxooxxoo keessatti dhaabneerra. Qilleensa baramaa irratti jijjiirama guddaatu dhufaa jira. Kanarraa waan baay'ee fayyadamneerra. Gama kunuunsaanis biqiltuuwwan dhaabnee deemuu qofa osoo hin taane kunuunsa gahaa gochuufii qabna. ዛሬ ደግሞ እዚህ የምንገኝበት ደግሞ የለም ኢንዱስትሪያል ፓርክ አካባቢ ነው የምንገኘው። ከፓርኩ ጋር ተያይዞ አንዱ የኢንዱስትሪ har'a iddoon itti argamnu paarkii industirii Boolee Lammiitti. Otobduun paarkii industirii tokko biqiltuudha. Biqilaawwan dhaabaman kunneen madaallii haala qilleensaa naannoo kanaa kan eeganidha. Biqiltuun naannoo kanatti dhaabamuun isaa hojjettoonni paarkichaa akka kunuunsaniif carraa olaanaa qaba. Hojjettoonni kominikeeshinii har'a biqilaawwan kanneen dhaabanis dhufanii kunuunsuu qabu. Biqiltuuwwan sagantaa ashaaraa magariisummaatiin dhaabamaa jiran kunuunsuun rakkoo jijjiirama qilleensaa addunyaa raasaa jiru qolachuun dirqama lammii hundaati.